Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya kanneen ayyaana masqalaa kabajaa ooltaniif bagattiin siin ga'ee jenna. Guutummaan oduu kunoo. Filannoo paarlaamaa Jarmanii fi sagaleen kenname ka dursaa akka agarsiisutti paartiin Sooshaal Deemokiraat harka caalaan injifataa jira. Paartiileen adda addaas eenyuutu bakka chaansilar Aangalaa Merkel bu'a jechuun wal dorgomaa jiran. Paartiin Sooshaal Deemokiraat dilbata kaleessaa sagalee dhibba keessaa harka 25.7 kan argate yoo ta'u, paartiin Aangalaa Merkel kan Kiristiyaan Deemokiraatik Yuuniyen jedhamu sagalee harka 24.1 argachuun itti aana. Merkel waggoota 16 aangoorra turanii ega gadhiisanii booda aangoonni paartii Sooshaal Deemokiraat nutu biyya Awurooppaa keessatti diinagdee guddaa qabdu Jarmanii hoggana jechuun dorgomaa jiran. Waggaan kun ituun xumuramiin dura mootummaa haaraa kan waltaatotaa dhaabuufis paartiilee xixiqqaa kan quunnamuuf jiran ta'uu paartiin Sooshaal Deemokiraat beeksiseera. Chaansilar Merkel hanga namni isaan bakka bu'u argamutti yeroof hojii mootummaa gaggeessuutti fufaniiru. Lammiiwwan Tuuniisiyaa kuma hedduun dilbata kaleessaa hiriiruudhaan pireezidaant Kaa'es Saa'id aangoo qabachuu isaanii morman. Mufannaa jabaan kan irratti mul'ate hiriira kanarratti pireezidaantichi aangoo akka gadhiisaniif gaafataniiru. Saa'id torban kana heera bara 2014 ba'e irra hedduu fooyyessuun erga muummicha ministeeraa aangoo isaanii irraa ari'anii baatii 2 booda akkasumas paarlaamaa hojii dhaabsisuun ofii aangoo waliigalaa qabatan. Hiriirtonni yaaliin fonqolcha mootummaa kun akka kufu barbaannaa jechuun sagalee dhageessisan. Hiriira walfakkaataa bara 2011 bulchiinsa pireezidaanticha duraanii barri aangoo isaanii akka xumuramu taasisuun isaanii yaadatama. Poolisoonni lakkoofsaan hedduun naannoo hiriirtonni ba'anitti kan bobbaafaman yoo ta'u, daandilee cufuun akka hin dabarreefis waan ittisu kaa'anii jiru. Saayid akka jedhanitti tarkaanfii hin fudhanne akka mormitoonni koo jedhan sana fonqolcha mootummaa miti. Laamsha'uu gama siyaasaa, diinagdee akkasumas deebii dadhabaa kan weerara vaayirasii koronaaf kennamaa jiru fooyyessuuf malee jedhan. Mirga nama maraa kan eegsisnu malee abbaa irree hin taanu jechuun waadaa seenaniiru. Koolombiyaa keessatti namoonni 5 miseensota shakkamtoota riphxee loltootaa ajjeefamuu aangawoonni biyyattii dilbata kaleessaa beeksisanii jiru. Ajjechaan kunis baadiyyaa Tumaakoo jedhamtu bakka uummataaf qophaa'e kan Naariinoo gama kibbaa keessatti dhaqqabe ta'uu waraanni biyyattii beeksisee jira. Bara 2016 humnootii hidhatan kan warraaqsaa yookaan faark jedhaman waliin Koolombiyaan waliigaltee nageenyaa ega mallatteessite as haleellaa hamaa hangi tokko irratti gaggeeffamaa jira. Hidhattoonni kun bakka uummataaf qophaa'e kana konkolaataan dhufanii namoota addatuun baasiin dhukaasa irratti banuu isaanii waraanni biyyattii ibsa baaseen beeksisee jira. Namni 2 achumatti ka du'an yoo ta'u, kanneen biroo 3 rasaasaan rukutamanii hospitaala eega geessamanii booda du'an. Namoonni ka biroon 6 ammoo madaa'uun ibsamee jira. Godaantonni biyya Heeyitii kuma hedduun kanneen naannoo daangaa Yuunaayitid Isteets kutaa Teeksaasiif Meeksikoo irra turan eega biyya isaaniitti deebifamanii booda qondaallitti kan nagaa kan Yuunaayitid Isteets Alejandro Maayorkaasii fi bulchaan kutaa Teeksaas Gireeg Abbott dilbata kaleessaa seera immigireeshinii kabachiisuu kan ilaaleen yaadaan walitti bu'anii jiran. Maayorkaas televiziyoona Fox News jedhamu waliin dilbata kaleessaa gaaffiif deebii gaggeessaniin deebii mootummaan Yuunaayitid Isteets kenne deggeruudhaan jeeqamsa naannoo daangaatti uumame sanaaf akka seera federaalaa fi aadaa boonsaa qabnu kan ittiin jedhan akkaataa itti lammiiwwan biyya alaa Ameerikaatti seenuun dahannaa itti gaafatanii fi tasgabbii dhabiinsa biyya isaanii keessaa jalaa oolan irratti hirkachuun hojjannee jedhan. Garuu bulchaan Teeksaas Gireeg Abbott baqattoota Heeyitii fi Ameerikaa waaltaa kanneen karaa kutaa Teeksaas Ameerikaa seenuu yaalan kan ilaaleen deebii Ameerikaan laataa turte yeroo dheeraaf qeequun beekamu. Kanaaf jecha pireezidaant Baayiden daangaa kabachiisuu isa jedhu dhiisanii addunyaa fi dhaamsa daangaan banaadha jedhu dabarsaa jiru jedhaniiru. Kanas ka jedhan qobaatti gaaffiif deebii televiziyoona Fox News jedhamu waliin gaggeessan irratti ture. Lammiiwwan Heeyitii kanneen 30 ta'an fulbaana 9 kaasee guyyoota 17 balaa sochii lafaa bara 2010 kaasee biyya isaanii irra deddeebi'ee mudataa jiruun gara daangaa Yuunaayitid Isteetsitti dheessanii turan. Boodarra garuu kuma hedduun biyya isaaniitti ka deebi'an yoo ta'u, Yuunaayitid Isteets namoota 2,000 caalaa xayyaaraan gara Heeyitiitti deebistee jirti.
kutaa Niiw Yoork keessatti hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa kanneen hospitaalotaa fi waaltaalee maanguddoota keessatti kunuunsan hundumaa keessa jiraniif tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kennuuf guyyaan dhumaa qabame wiixata har'aa xumuramee jira. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa kanneen mana keessatti dhukkubsattoota kunuunsanis ta'e waaltaalee namoota abdiin jiraachuun isaanii sodaachisaa ta'ee itti kunuunsanii fi kanneen biroo keessa hojjetan akkasumas kanneen iddoo biraa hojjetanis hanga onkololeessa 7tti akka tallaalaman irraa eegamaa jedhamee jira. Bulchituun Niiw Yoork Kaatii Hooku akka jedhanitti hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa kanneen dirqama ta'e tallaalii COVID-19 fudhachuu didaniin kan ka'e hanqina hojjetootaa mudachuu maluuf waardiyyaan handaara galaanaa Yuunaayitid Isteetsi kanneen shaakala ogummaa eegumsa fayyaa qaban hojiitti bobba'uuf qophaa'aa jechuun gaafataniiru. Hojjetoonni ragaa dooktariin kenne kan tallaalii kana fudhachuu hin qaban jedhu of harkaa hin qabnee fi warri tallaalamuu didan hojii akka dhaaban ta'e gargaarsa mootummaa warra hojii hin qabneef kennamu argachuufis ulaagaa kan hin guunnedha jedha waajirri bulchiinsa kan Niiw Yoork. Waardiyyoota handaara galaana biyyattii kanneen tajaajila eegumsa fayyaaf ogummaa fi shaakala qaban hojjechiisuun alatti mootummaan federaalaa immoo garee yeroo hatattamaa